duraan abbootiin keenya akaakileen keenya abbaan keenya miilaan amma walisoo amma mbooti deemaa ture. Inda hanga sanaati idda mangadiin kun ba'ee lubbuun keenyatti tasan malee hin duune. Makiinaa gaarii arganne makiinaan kunillee yeroo baay'ee in hojjetama jedhu in hojjetamu idda immoo gaafa mangadiin kun dhufee hojjetameeti lubbuun namaa dubartiin ciniinsifattullee dubartiin illee mana hakimii dhaqxu atattamaan mangadii kanarratti baatee yeroo gaariidhaan mana yaala hospitaala walisoos ta'u hospitaala hamboos ta'u gaarumaadhaan nu qaqqabsiise mangadiin kun itti gammanne baan keenyas angafti keenyas akaakileen keenya inni kalliisa darbe kan agarre immoo baay'ee das nu jedhe amma kunoo gaariidha yeroo sana arreedhaan fardaan caanneet waliso kan jedhamu ambu kan jedhamutti deemaa daldaalaa turreessu amma immoo konkolaataan nu dhufee ganama baane galgala mana keenyatti galla konkolaataa baay'ee gaarii das kan nu jedhe fira keenya baay'ee illee kan illee du'e bu'a isa qaqqabne irmi baafannee galla sila konkolaataan dhufeef sila mangadiin kun nagaan alamiin nu dhufeef kanaaf kana gubbaa irratti baay'ee galateeffanna mootummicha kanaas ni jechaadha. Daandiin kun yoo ta'u hojjetamiin dura rakkoo guddaatu nu qunnamaa ture rakkoo cimaa amma nan jedhamne maaliifin miila keenyaan ambo deemna miila keenyaan walisoo deemna anumtu fi kooti miila kootiin asii ka'ee amma daariyaan kan jedhamutti amma walisoo kan jedhamutti miila kootiin deemee baradhe ba'aa baanneeti arree feeneeti abbaan qabu immoo fardaan lama bulee sadii bulee walisoo yoo bu'e lama bulee galaa ambo yoo bu'e lama bulee galaa karaa kana bulaa rakkoo guddaan nu quunnamee rakkataan namni dhukkubsate qaareezaadhaan baannaa nama du'e yoo katamaatti du'ee dhaqe achi reenfa baannee gateetti keenyatti baannee galchinaa yoo mana jaarranne mana jaarrachuudhaaf kan akka qorqorroo kan akka bismaaraa ba'aadhaan baannee gallaa rakkoo guddaa nu aggaattamee rakkoo guddaa keessa turre gizee sana rakkoo guddaatu nu hiikkatee jira gammachuu guddaan nutti dhaga'amaa jira ammayyuu nuti toleera sirriirra jira daandiin kuni dura jalqabameeti toon xumuramiin yeroo baay'ee fixee iddammoo mootummaan jijjiiramaa nu dhufee akka daddafee nu hojjetamu taasifamee nuti toleera baay'eetti gammanneerra daandiin kun daandii milkaa'inaa akka nuuf ta'u akka namni irra oolee galu akka bahee nagaan irra namni nagaan bahee galu kana hawwiin keenya isa kana. Daandiin Amboo Wallisoo akkuma beekamu bara 2012 ji'a sadaasaa keessa jalqabe waggaa lamaaf walakkaatti xumurranneeti kan jalqabnee turre haa ta'u malee rakkoowwan garaagaraa mudachaa turaniin yeroo jedhame keessatti xumuramuu hin dandeenye sanaaf akka intinaatti kan ka'u rakkoo kanaan dura amma fooyya'us rakkoo nageenya kanaan dura ture dhimma kabachiisa daandii wajjin wal qabatee rakkoowwan turaniiru akkasumas immoo hojiicha fudhatee kan hojjechaa jiru gama kontiraaktaraatiin rakkoo mudataa turan jiru sun piroojeektichi yeroodhaan akka hin dhumne danqaa uumanii turan jechuudha. Amma garuu akkuma agartanii piroojeekticha xumuruudhaaf haala gaariidhaan hojjetamaa jira. Asfaaltii amma gara persentii 92 xumurreerra. Sana jechuun kiiloomeetira 63 qabxii 8 dheerinni piroojeektichaa sana keessaa gara kiiloomeetira 58 asfaaltii uffateera. Gidduutti kanaaf kiiloomeetira 5 qofaadha. Ishee xumuruudhaaf immoo amma akkuma agartan haala gaariidhaan hojjetamaa jira. Ji'a tokko kan hin caalle keessatti hojii asfaaltii kiiloomeetira 5 ishee gidduutti hafte xumurrannee hojjechaa jirra jechuudha. Yeroo piroojeektichi jalqabe kan ittiin mallattaa'e birrii biiliyoona 1.2 ture. Yeroo dheeraa sababii fudhateef amma kan fooyya'e gatiin gara birrii biiliyoona 3.7 ga'eera jechuudha. Haala sanaan hojjetamaa jira. Guutummaa guutuutti mootummaa Itoophiyaatu hojjechiisaa jira. Faayinaansi godhee jechuudha. Amma irratti gara biiliyoona 3.7 ga'eera jechuudha. Akkuma sila kaasuuf yaade karaan kun Amboo Wallisoo jedhama. Maqaan isaa zoonota lama zoonii dhiya shawaa fi kibba dhiya shawaatti kan wal quunnamsiisu. Akkasumas immoo aanota sadii aanaa Amboo, aanaa Wancii fi aanaa Wallisooti kan aanaa sadii wal quunnamsiisa. Isaan kana gidduu magaalota kanneen akka Altuufaa, Haroo, Daariyaan, Cittuu kan jedhamantu jiru. Isaan kana wal quunnamsiisaa jechuudha. Guutummaatti dildiya 5 qabna turre 5 keessaa 4
guutummaa guutuutti xumuramaniiru. Tokko overpass kan jennu Amboo magaalaa keessa kan jirudha. Kan nu hafu isa qofaadha jechuudha malee guutummaa guutuutti xumurreerra hojii dildiyaa.